Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii keenyaa. Barnoonni keenya kanarraan kan inni dubbatu waa'ee raankii, averejii, maaksii, miinii fi tootaalii akkamitti akka dalagnu Maayikiroosoft Exceelii keessatti daataa keenyaaf akkamitti akka dalagnu foormulaa isaa kan laallu ta'a jechuudha. Maayikiroosoft Exceeliin keenya daataa keenya kan qophaa'e qaba. Fakkeenyaaf daataan keenya isa kana. Maark listii barattootaa fakkeenyaaf name, number, subject isaan kanneen asirratti fakkeenyaaf tootaaliin ni jira, maaksiin ni jira, miinii, average, rank, result, grade kan jedhu jira. Isaan kanneen akkamitti akka dalagnu waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti bakki kun foormulaa baarii jedhama. Foormulaa baarii kan jennu isa kanarratti akkamitti akka dalagnu kan ilaallu wajjin ta'a jechuudha. Asirratti equal sign jennee sum open asirraa iddoo kanarraa subjectii afaan oromoorraa hamma civikitti warra jiran C3 up to I3 iddoo kanatti column C row 3 irratti argama. Iddoon kun C3 jedhama. Hamma I column I row 3 I3 haga jirutti tootaalii isaa walitti daballaa jechuudha iddoo kana gidduutti. Okay jennaani tootaalii isaa arganne. Erga isa kana tokkicha arganne booda warreen hafaniif maal goona? Drag goona mallattoon kun erga nu dhufee akkatti gad harkisnaa jechuudha. Tootaalii hunda isaa argannee jirra jechuudha. Okay, maaksii yeroo ilaallu akkuma sanitti function name qofa jijjiirra. Function name kan jennu fakkeenyaaf equal jennee asirratti tootaalii yeroo barbaannu sum jenne. Asirratti maaksii yeroo barbaannu maaksii jennaa jechuudha. Maaks erga jenne booda C3 up to I3. Iddoo kanatti Anas Muhammad kan jedhu kuni afaan Oromoo irraa hamma siivikiitti barnoota jiran keessaa barnoota kam, saabjektii kam qabxii gataanaa argate kan jirudha jechuudha kan nuti barbaadu. C3 up to I3. Olaanaa argate jechuudha maaksii jechuun isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf baayoloojii 96 argate isa kana maaksii jennaan. Ergasii isa argannee booda warreen hafaniif asirra kilik goonee drag goona jechuudha. Hundaaf akka ta'utti. Asirratti gara miinii deemnaa. Miin function name isaa miin jennaa. Miin C3 up to I3 civic irratti dhaabbatu waan ta'eef close bracket. Barnoota jiran keessaa Anas Muhammad qabxii gataanaa kan argate Ingiliffaa jechuudha. Asirra kilik goonaa. Kanaaf ammoo asirra gad harkisnee drag goona jechuudha. Amma gara average yeroo deemnu average jennee barreessina. Function name keenya average waan ta'eef average open bracket C3 to I3. Averaging keenya 75 kan jalqabaa. Kanaaf ammoo isa kanarra double click yoo goones directly isa hundaaf argannaa jechuudha calculation. Inni hafe raankiidha. Raankii kan jedhu kana ammoo function name keenya equal rank open bracket P3 comma P3 up to P18. Iddoo kanatti fakkeenyaaf P'n keenya 3 irraa eegale waan ta'eef column P row 3 gara dhumatti yeroo deemnu fakkeenya Oromiyaa bilisummaa akka jiru biratti P18 irratti dhaabbataa jechuudha. Iddoo kanatti P18 jennaan. Ergasii maal goona? Asirratti dollar saayinii keenya daballa. F4 fayyadamnee dollar saayinii daballa.
Okay. Okay. Asirratti dollar sign, iddoo kanattis dollar sign, asittis dollar sign daballaa jechuudha. Okay. Kana booda maal goona? Close bracket goona. Enter. 75 sadaffaa biyya jedha. Fakkeenya 82 79 82 tokkoffaa yoo ba'e 79 lammaffaa yeroo ba'u 75 sadaffaa ba'a jechuudha. Sirriidha. Inni kun lammaffaa, tokkoffaan keenya 82, arfaffaan 73, shanaffaan 71, jahaffaan 70, raankiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan foormulaa keenya fayyadamnee raankii argachuu dandeenya. Foormulaan keenya fakkeenyaaf isa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Foormulaan keenya isa kana ta'a. Isa kanaan foormulaa argachuu dandeenya raankii keenya. Okay. Inni itti aanu maali? Riizaaltii jedhu. Fakkeenyaaf riizaaltii kan jennuun namni kun dabre moo hin dabarre, fail or pass waan jedhamu jira jechuudha. Isa kana maal goona? Equal sign if asirratti average keenya irra dalayna waan ta'eef if P3 is greater than or equal to 70 greater than or equal to 70 comma pass. Sorry. If P3 greater than or equal to 70 comma asirratti fakkeenyaaf iddoo kana maal goona? Pass jennaan. Pass comma quotation fail kayyoo kana barreessinaa jechuudha iddoo kanatti. Okay. If P3 is greater than or equal to 70 comma pass, if it is not fail jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ta'e yoo namni kun 70 P3 kan jennu kun namni jalqabaa kun 70 gaafa 70 ol kan jiru pass jennaan. Kun fail ta'a jechuudha. Okay, asirratti gradii yeroo dalaynu gradiin keenya fakkeenyaaf average irra dalayna. Asirratti iddoo kanarratti barreessinaa jechuudha. Okay. Equal sign goona if averaging keenya column P irratti argama. P3 greater than or equal to 80 comma quotation goone
comma if open bracket goone P3 greater than or equal to 75 తర్వాత విషయం ఏమిటి comma quotation a minus comma if open bracket gonna P3 greater than or equal to 70 comma quotation b okay comma if P3 greater than or equal to 65 67 comma quotation C comma F sorry quotation F isa kana jechuun fakkeenyaaf P3 keenya 80 ol kan ta'u yoo ta'e iddoo kanatti fakkeenyaaf equal goona equal jechuun 80 yookaan 80 ol yoo ta'e jechuudha. If P3 is greater than or equal to 80 sadarkaan fakkeenyaaf gradiin isaa A ta'uu qaba. Yoo P3 kun fakkeenyaaf averaging isaa 80 yookaan 80 ol ta'e A kaa'ee kan jirudha. If P3 is greater than or equal to 75 kan jennu kun fakkeenyaaf 75 fi 75 ol yoo ta'e A minus hamma 80 hin geenyetti jechuudha. Okay. If P3 is greater than or equal to 70 kan jennu kun B kaa'ee kana jechuun maali? Fakkeenyaaf seerri P is greater than or equal to 80 equal to A kun hamma fakkeenyaaf seerri lammaffaan P is greater than or equal to 75 isatti hin dhufne qofa dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf 75 ol ta'e 80 yoo dhufe fakkeenyaaf seerri lammaffaan kun hin dalagu isa kanaaf dalagaa jechuudha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf P3 is greater than or equal to 70 kan jedhu kun 70 ol warri jiran hamma 75tti hin geenye takka 74tti dhufti biidha jechuudha. Inni dhumaa P3 is greater than or equal to 67 kan jedhu P3 siinaa baase kana jechuun 67 ol hamma 70 takka haga 69 include 69 dabalatee C gradiin isaa siinaa baasee jechuudha. Warri kanarraa hafe 67 gad takka 66 65 warri jira yoo jiraate F naa godhi jechuudha. Kana booda maal goonaa biraakeetii keenya lakkoofnee cufnaa jechuudha. Tokko 2 3 4 biraakeetiin keenya 4 kan kana cufnaa jechuudha. Tokko 2 3 4 if okay comma 75 P3 minus if P3 is greater than or equal to talk 2 3 4 talk 2 3 4 okay sirriidha jechuudha. Kana booda maal goona iddoo kana dhufnee double click goona hunda keenyaaf maal ta'e jira sirriidha jechuudha. Asirratti A minus kan jennu kun 75 fi sanaa ol hamma 79 warra jiran A minus naa kaa'ee kan jenne seera isa kanaan dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa tokko kan seera kanaan
inni fakkeenya F jenne kun 66 warri 67 gad jiru 66 65 dabalatee hundi isaa maali F dha jechuudha. Isa kanas 66 waan ta'eef F inni kunis 65 waan ta'eef F dha jechuudha. Haala kanaan gireedii raankii averejii maaksiimii samii maark listii barattootaa kan kennaman karaa salphaadhaan darbuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya barnoonni keenya kaarraan tana asumarratti raawwata. Chaanala keenya sabskiraayib, sheer, koomentii godhuudhaan barnoota keenya akka hordoftan isin affeerra. Galatoomaa.